akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo badheesiniif dhiyaadheera. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin ani daandii elemoot irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii guggubduu waraana bilisiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun Oromiyaa bakkoota adda addaatti diina du'aa fi madoon adabee jira. Abdii fi gaaddinsa Oromoo woboon zoonii giddugaleessaa kaleessa sadaasa 13 2022 kaaba shaggar aanaa darraa magaalaa aanichaa kan taate adaree yookaan hundoo masqal cabsuun humna diinaa 50 ajjeesee hedduu madoon adabee diina magaalicha keessa maadheffatee ture guutummaatti ari'ee jira. Tarkaanfii guggubduu woboon fudhate kanaan meeshaa waraanaa kilaashii AKM 67 fi meeshaalee garaagaraa dugda diinaa irraa eeggachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Tarkaanfii guggubduu woboon fudhate kanaan meeshaa waraanaa kilaashii AKM 67 fi meeshaalee garaagaraa dugda diinaa irraa eeggachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Kana malees kaabuma shaggar aanaa kuyyuu keessattis tarkaanfii isaa itti fufuun mooraa waraanaa guddaa iddoo Daayyii jedhamu ture aleelee barbadeessuun humna diinaa du'aa fi madoon kan adabe yoo ta'u kan hafan mooricha guutummaatti gadhiisuun baqatanii jiru. Injifannoo argametti uummanni Oromoo naannichaa gammaduun caasaan bilisiginnaa ammoo rifaatuu keessa seenuun gara magaalaa godinaatti baqataa jiru. Guyyoota darbaniif woboon magaalaa Amboo seenuuf jechuun yaaddoo cimaan waraana guuraa kan ture murni bilisiginnaa sadaasa 13 2022 ganamarraa eegaluun mooraa waraana Oomachoorraa aanaa Ilfataarraa kallattii qooftuutiin magaalaa Amboorraa kallattii Qarree Warqeetiin yaa'anii ganda Xuuleetti wal dhuunfachuun ganduma sanatti lola jajjabaa sa'a booda qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa woboo waliin geggeessaniin gootichi sirnaan adabuun madoo fireeffaa walirra tuulee jira. Lolli kun hangaalkan keessaa sa'a tokkotti kan ture yoo ta'u madoo fireeffaa hangaalkan keessaa sa'a 8tti guuraa turan. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo ganda magaalaa Amboo qarqara ganda Xuulee bakka Bokkuu jedhamutti kaleessa fudhateen har'a ganama sadaasa 14 2022 waraanni murna bilisiginnaa madoo fireeffaa Oraalii 3 paatroolii 5 fi ambulaansii 2 fuudhanii magaalaa Amboo seenanii jiru. Akka odeessinu qaqqabee ibsutti madoo fi wareegamni isaanii ammallee bakkicha jira jedhama. Lolli kun har'allee itti fufee waan jiruuf guutuu gabaasa kana akkaataa nu qaqqabeen isiniif dhiyeessina. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii weerartoota ilmaan Minilik irratti fudhatu jabeessee itti fufuun ba'a Oromiyaa keessatti injifannoo galmeessee jira. Kaleessa sadaasa 13 2022 waaree booda waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii ba'a godina lixaa Harargee aanaa Ciroo araddaa maadhichoo lakkoofsa 1 keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistichaa Abiyyi Ahmed maqaa saqattaa woboo jedhuun humna milishaa poolisii idilee fi humna addaa Oromiyaa ofiin jedhan waliin wal qindeessuun bobbaafaman irratti fudhateen battalatti 5 ajjeesuun 7 madeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii aanota keessaa diina buqqisuu itti fufuun har'a sadaasa 14 2022 ganama barii sa'a 12 irraa qabuun godina lixa shaggar aanaa Cobii magaalaa aanichaa Cobii keessatti tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfii ganama kana geggeeffameen mooraa waraana bilisiginnaa magaalaa Cobii 3 keessaa diina qulqulleessee jira. Tarkaanfii kanaanis woboon meeshaalee waraanaa garaagaraa hiikkachuun waraana bilisiginnaas harkaan booji'ee jira. Lolli kun hanga gabaasni kun qindaa'etti itti fufee waan jiruuf akkaataa xumurameen gabaasa guutuu isiniin geenya. Lolli bilisummaa fi walabummaa goleelee Oromiyaa mara keessatti finiinee itti fufaa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Hidhamtoota Baha Wallaggaa magaalaa Naqamtee bakka jaatoo jiran kanneen shororkeessummaan himataman bakka itti jijjiiruuf akka jiran barame. Jaalaa Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Mataan nafxanyootaa Abiyyi Ahmed maqaa uummata Oromoon bakka bu'aan qabsoo qeerroo fi qarree hedduun itti dhabaman bu'aa isaa butuun aangootti ol bahee aangoo isaa jabeeffachuuf uummata nagaa darara. Haaluma kanaan yeroo darbe gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Wallaggaa magaalaa Naqamtee seenuun sadaasa 6 weerartoota hedduu adabuun hidhamtoota danuu erga gadi lakkiseen booda sodaa qabaniif jecha hidhamtoota jaatootti hidhamanii jiran bakka itti jijjiiruuf akka ta'e ibsame. Hidhamtoonni bakki itti jijjiiramuuf qophaa'e kun ilmaan Oromoo badii tokko malee himata shororkeessummaan himataman akka ta'e barameera. Akka arraatni biyyoolessa Oromiyaa maddeen magaalaa Naqamtee irraa adda baasetti namoota badii olaanoo qabu jedhaman 30 galmeeffatanii achi keessaa baasuun
iddoo biraatti geessuuf akka jiran dubbachuun warreen barbaadanis ajjeesuu malu jechuun yaaddoo hidhamtoota kanaaf qaban ibsanii jiru. Godina Arsii Bahaa onoota Shirkaa, Leemmoo fi Bilbiloo fi Onkolloo Waabee keessatti murni bilxiginnaa uummata irraa maallaqa guuruu ammeessani. Bal'ina isaaf Jaalboor Addunyaa. Oromiyaan waggoottan arfan darban bakka dhiigni ilmaan ishee keessatti dhangala'u taatee kan jirtu yoo ta'u, rakkoon kun hammaachaa deemuun uummanni gama hundaan rakkoo ulfaataa keessa galee jira. Murni daba guddaa ilmaan Oromoo irratti raawwachuu bare bilxiginnaan godina Arsii Bahaa onoota adda addaa keessatti maallaqa sababoota garaagaraa uumuun uummata irraa guura. Onoota akka Shirkaa, Leemmoof Bilbiloo fi Onkoloo Waabee keessatti uummata baadiyyaa fi magaalaa cufatumsaa fi deeggarsa mootummaaf jechuun ilmaan hiyyeessaa ofiifuu dalagatee jireenya isaa jiraachisuun itti ulfaate kaffaltii baatii eeggattee tokkoon maatii irra deemuun harkaa fuudhaa jiru. Uummanni onoota kanneenii akka irraata biyyoolessa Oromiyaatti manitti nama tokkorraa qarshii 500 hanga 3,000 funaanaa kan jiran yoo ta'u, namoota maallaqa hin qabne ammoo dhiibbaa garaagaraa irraan ga'uun jireenya itti hadheessanii jiru jechuun ibsaniiru. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Ciroo keessatti fudhateen uummata magaalaa Ciroo goolaa turuun barame. Jaalgalma Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Murni biltsiginnaa aleella gootichi waraan bilisummaa Oromoo woboon bakkoo garaagaraa keessatti irraa fudhatuun duuba deebi'ee uummata nagaa gooluu reebuuf ijjeesu amal godhatee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa keessa fudhachuu jiruun kabaraaru murni biltsiginnaa aleella halee 13/2022 irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Ciroo irraa fudhatee du'aaf madoon adabeen booda bulchiinsa magaalaa Ciroo tol deebi'uun uummanni nagaa daandii gubbaa deemaa turan dhaanaa goolaa oole. Kalee guyyaa saafarraa haasuun uummanni nagaa garaaja isaatii galuuf deem dhaabu waraqaa eenyummaa gaafachaa warreen fuulaara jedhamanii shakkaman ammoo buufata poolisii tursiisanii turan. Kan maleellee magaalaa sun keessatti namoota daandii irraa qabanii qoratan isan waraan bilisummaa Oromoo qabduuf eeruu laattanii nu ruhuchiisuu jirtanii jechuu waan namoonni qubi hin qabneet uleamaaf uummata saaxilanii oolu maddeen magaalaa Ciroo irratti biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiran. Godina Bahaa Shaggar Ona Booraa keessatti murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo irraa meeshaa hiikuu itti fufane. Jaaliraan Gameessaa dabalata qabdi. Jireenya ilmaan Oromoo kan hin jaallanne murni biltsiginnaa ilmaan Habashootaa Oromiyaa keessa jiraatan hidhachiisuun ilmaan Oromoo irraa meeshaalee qara qabanii fi qawwee irraa hiikuu itti fufee jira. Haaluma kanaan kaleessa 13/2022 Bahaa Shaggar Ona Booraa ganda Dooddoo Wadaraa jedhamu keessatti manneen ilmaan Oromoo qawwee qabanii irra deemuun meeshaa irraa hiikaa turan. Gocha kanas kan raawwatan manneen namoota sanyiin Oromoo ta'an qofarra deemuun meeshaa irraa hiikaa kan turan yoo ta'u, onuma sana keessatti sabni Amaaraa hedduminaan argamu garuu qaamni qawwee isaan irraa fuudhee hin jiru. Murni biltsiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun roorroo akka sabaatti Oromoo qofarratti jabeessuun saboota biraa hidhachiisanii ittiin Oromoo ajjeesisu. Akka Oromoon rakkoon kun irra ga'ee jedhanitti murni kun qawween ilmaan Oromoo jilbeenfachiisee bituuf sabicha irraa qawwee qofa miti hanga cuubeetti hiikaa waan jiruuf tokkummaan kaanee meeshaa keenyaafis ta'e saba keenyaaf falmachuu qabna jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Tarkaanfii gugubduu woboon fudhate kanaan meeshaa waraanaa kilaashii AKM 67 fi meeshaalee garaagaraa dugda diinaa irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Kana malees kaabuma Shaggar aanaa Kuyyuu keessattis tarkaanfii isaa itti fufuun mooraa waraanaa guddaa iddoo Daayyii jedhamu ture aleelee barbadeessuun humna diinaa du'aa fi madoon kan adabe yoo ta'u, kan hafan mooricha guutummaatti gadhiisuun baqatanii jiru. Injifannoo argametti uummanni Oromoo naannichaa gammaduun caasaan biltsiginnaa ammoo rifaatuu keessa seenuun gara magaalaa godinaatti baqataa jiru. Guyyoota darbaniif woboon magaalaa Amboo seenuuf jechuun yaaddoo cimaan waraana guuraa kan ture murni biltsiginnaa 13/2022 ganamarraa eegaluun mooraa waraana Oomachoorraa aanaa Ilfataarraa kallattii qooftuutiin magaalaa Amboorraa kallattii Qarree Warqeetiin yaa'anii ganda Xuuleetti wal dhuunfachuun ganduma sanatti lola jajjabaa sa'a booda qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa woboo waliin geggeessaniin gootichi sirnaan adabuun madoo fireeffaa walirra tuulee jira. Lolli kun hangaalkan keessaa sa'a tokkotti kan ture yoo ta'u, madoo fireeffaa hangaalkan keessaa sa'a 8tti guuraa turan. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo ganda magaalaa Amboo qarqara ganda Xuulee bakka Bokkuu jedhamutti kaleessa fudhateen har'a ganama 3/2022 waraanni murna biltsiginnaa madoo fireeffaa oraalii 3 paatroolii 5 fi ambulaansii 2 fuudhanii magaalaa Amboo seenanii jiru.